biiftuu isin biratti argitan osii otuman hin dhufin duraanis haadha waldattiiti yeroon jedhu baay'ee namoota sappoorti gooti. Ati Oromoodha, ati Amaaraa, ati Tigireedha, ati Dabuubiidha osoo hin jenne utuu ijaan argitan gaarii ture. Biiftuu isin jedhamtu kun waggaa 10 meeqaaf amma irratti waldaa sana akka haadhaatti beelaa gargaaraa, rakkataa gargaaraa, ijoollee biyya kana dhufanu hojiin cinqamaa warra aaraa wajjin baay'ee hojii mana gooftaa keessatti kan gatii kaffaltudha. Waaqayyo si na eebbisu, abbaan hojichaa si haa eebbisu biiftuu ko. Isinis akka na eebbistan hin barbaada. Isa dhumaa kiristaanonni hundi keessa warri yeroo ari'atamiinsaa sanas amma har'aatti waldoonni Itoophiyaa keessa jirtan, paastaroonni gurguddaan biyya keessa jirtan kan miidiyaarra dhuftan hin beekne sii kadhataa jirra warri jabaadhunaan jedhaa turtan. Warri ani tuunatti niiminis carraana argachuu dhabdanii keessattuu yeroo ari'atamiinsa kootii na wajjin turtan. Giiftaroonni koos hundi keessan maqaa keessan dhabuun barbaadu isin beektu. Amantoonnis warri jaalala mana gooftaa keessa jaalala isa Kiristoos irraa barattan natti agarsiiftan baga utuun hin badin, utuu diinnis nan ajjeesin, utuu seexannis natti hin taphatin, baga utuu lubbuun jirtanu guyyaa kana gooftaan koo isin agarsiise, baga waliin guyyaa keessan argine. Kana namane gooftaatti inni kanaan naga'e gooftaadha. Isin immoo jaalala guddaa natti agarsiiftaniitu baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Isiniinis abbaan hojichaa isin eebbisu jechuun barbaada. Murtoo koo isa duraaf inni dhuma ammoo Yesuusii wajjin guyyaa duraa ani waan tokko isinitti himeen ture. Paastariin dudubbeetti deebi'uu danda'a, qeesiin dudubbeetti deebi'uu danda'a, lubni dudubbeetti deebi'uu danda'a. Maybe haalli hin beekamne dhufe addunyaan dudubbeetti deebi'uu danda'a. An nama kophaa koo Yesuus gooftaadha jedhee afu keessaa isa tokkodha wanti isin beekuu qabdan. Sababni isaa an siluman namaa wajjin hin argine gooftaa kan gaafuman argu. Anu amantoota amma eegan amane naannoo ji'a 3 boodaati kanan arga. Amantoota keessaa kanan ituun hin galateeffatin darbe namni dura gaafa mana koo banadhee paastarii yookiin tajaajilaa naa fidaa gooftaan fudhadhaa gaafan jedhu namni dura mana kootti seenee naa kadhate obboleessa koo Mooneerraa kana dhiifama maqaa kee irraanfachuu kootii fi Waaqayyo abbaan hojichaa si'a eebbisu Mooneerraa koo. Kanaan ala Mooneerraas anatu waammate. Ani isa dura Mooneerraa duras darge gooftaa akkaataatti kadhatamu akkamitti gara jireenya isa dhugaa kanatti ittiin dhufamuun beekuudhaaf anan naawaamaa paastarii yookiin nama tokko naawaamaa jinda'uun gooftaa na fudhachiisu hin jenne nama shaahadaa na qabsiisu nama pheenxee na godhu nama tokko naawaamaa gaafan ijoolleedhaan jedhu Mooneerraa naawaamanii. So ani dhufuu koo keessaa namni tokko harkaan qabu ana isumaan na waammate isuma wajjin an jiraadha. Yookiin anatu gara isaa deema yookiin tun Yesuus gooftaadha jedhu inni deebi'ee dhufa malee ani nama akka qoosaatti mana gooftaatii ba'uu miti. Qobaa koon isa arge waan ta'eef lafa onaattanis arge waan ta'eef na gargaareera waan ta'eef ibidda baay'ee keessa du'a baay'ee keessa na baaseera waan ta'eef keessattuu gonkumaa namni mana gooftaatii na baasuu hin danda'u. Sababni isaa ituu akka yaada namaati qaataa awwaala koo irratti margi biqile miidiyaanis ragaadha. Uummanni Amaariffa dhaga'u, afaan Oromoo dhaga'u, afaan Arabiffaa, afaan Turkii dhaga'u ragaadha. Akkamitti akka viidiyoon irratti hojjetamee na barbaadamaa ture hundinuu argeera. Nama sakaleessa lubbuu koo dhabamsiisuudha na barbaadaa ture. Har'a gooftaa isa gaafa sana gaafa addunyaan natti ka'u qobaa sana oolfate erkaa namni tokko na buufachiisee yookiin na goofachiisee na buusuus hin danda'u. Ambarruu isaarra hin jiraadha. Akka inni na eegummoo na amanadha. Kaleessas amanadhee na yeellaasifne gara fuulduraarras na yeellaasifne gara fuulduraattis akka inni na yeellaasifne akka inni na qaaneessine
annana mana dhaadannoon koo yeroo hundumaa ani namni Yesuusii waamee hin salphatu Yesuusiin ganee immoo milkaa'uudha. Kana gaafan jedhu keessuma kootiifi namni Yesuusiin waamee hin salphatu. Namni Yesuusiin ganee hin milkaa'u. An kana immoo waan baay'ee irratti argeera. Namoota gurguddaa irratti dheeressee haasa'uun barbaadu. Hidhina afaan kootiitii fi wanta irraanfadhe yoo jiraate na ofolchaan isiniin jedha. Yesuus immoo gooftaadha. Yesuus deebi'ee hin dhufa. Gaafa deebi'ee dhufutti anis isinis warra waliin mana isaa keessatti argamnu Waaqayyo nu haa godhu. Isiniin jedhee naasaa koo goolabaa eebbifama. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guddaa si eebbifami. Moon irratti buufisitu jalqaba kadhatee fi achi biiftuun turteetti nama jalaa bubu'aa deemna. Ani moon irra Waaqayyo baga kadhattee fi dhugaa waamichi Waaqora namaa ta'a namarraa miti. Ji'a afur guutuu yeroo baratu awwalee yeroo asii geemii cufe barumsa dhufaa obboloota koo. Sa'aatii afurii amma ja'a barata. Ana baay'ee kan na dhiibu amantoota jajjabina kan ta'u mee callisa waan baay'ee narraa badhaadhanne mataan koo. Afurri qulqulluu dheeruu nama barsiisu waggaa 10 keessa turreefi miti. Har'a waametti nu barsiisa. Adaadaa kana shawadame amantoonni. Anamma waggaa dheeraa yoon barsiise kun Waaqoo biratti wanta caalee argamus laalakkaamus miti. Tokko kana sirriitti hubadhaa. Dhugaa Waaqayyooti. Amma waa jecha dubbate keessa barsiisan keenya hafuura qulqulluudhaan abboo dubbii nama qabbaneessu kun caafamee jira bakka. Anaa miti yookiin qees girmaa miti. Inni jalqabaa barsiisan keenya hafuura qulqulluudhaan dhugaa Waaqayyo. Ani kana dhibu lafatti gaafaan Paaster Yoosef wajjin haasa'u bilbila jijjiirree waaldaa Riyooboota lama qabbeeta kiristaanii Giriikii Paaster wajjin bilbila haasofne xalayaan nu barreessine xalayaan barreesse haman barsiise sana booddeetti dhiyaata. Awwaleen waan hin baradhu nama beekaa naa waamaa jedhu namni dakkas ta'e kiristaanummaan baay'ee nu kabajamu. Phaawulos mul'ata argeeti hin beekuu jedhe. Mul'ata Yohaannis Qorontos lammaffaa boqonnaa 12 irratti mul'atuma argee kana kan beeku Waaqayyo qofaa jedhe bakka. Inni keenyaa garuu mul'ata tokko arginaani nan beeka hiikuu cinqamu. Garuu Phaawulos isa kana kan beeku dhoskaan kuni kan Waaqayyo qofaa jedhe. Awwaleen amma nama biraa naa waamaa jedha. Malee eenyuun ta'u dhugaa Waaqayyo kanarraa barannu. Gara biraa immoo yeroo barsiisu waa'ee dhiifama yeroo na gaafatu bu'aanumti kiristaana keenya dhiifama bu'aan nuti jiraan. Isa fidee nuun barsiisaa jira Waaqayyo gooftaan macca. Waa'ee isaa nan galateeffadhaa. Xumurarra waan ta'etti dubbadhaa. Moon irraa sa'iiti biiftutti dabarsana booda immoo tartiibaan guutuun kakuun caalaan dubbatanii nu bu'u jechuudha. Moon irraa yoo duraan dursa awwalee baga gammaddee ammas irra deebi'ee siin jedha kaleessa siin jedheera. Gaafa deemaa turte si daandii irratti mana kee seenee baga gammadde siin jedheera. Baga gammaddee waan tokko dubbadha namoota 500 wayii kanarratti. Gaafa awwaleen gama jaraa ture dogoggoree baayibilii gubu miidiyaa kanarratti dursee kan viidiyoo irratti hojjete ana ture. Namni tokkoon ishee dura koo viidiyoon hojjenne awwalee irratti. Akkuma kana gaafa inni gooftaa fudhatu anatu mana isaa seenee gooftaa kadhateef. Gooftaan galataa argatu kun hojii Waaqayyoodha malee hojii nama eenyuyyuu miti. Awwaleen dhuguma akka inni jedhu Waaqayyotu isa waame. Namni Waaqayyo jabeessee dhaabe immoo yoomillee jabaatee dhaabbata. Ammallee dhugaa ba'umsa ammati dubbatte kanaan namoonni akka jabaatan nana mana. Ati dhugaadha nu warra waggaa meeqa keessa ture caala siisa har'aa isa kaleessa cuubame. Mucaa saganaa aannan dhugu jechuudha. Isa aannan dhugutu aana caala namoonni irraa kana. Akkasitti
qindeeffattee gooftaa kee kana jajattu, akka itti qindeeffattee haasaa wayii gooftaa kee kana bareechatte haasoftu, ani ofii koo gaaffii natti ta'a. Bakka እውነተኛ የተጠራ ከእግዚአብሔር የሆነ ጥሪ ማለት ይሄ ነው። waaqayyo biraa waamicha inni sirrii jechuun isa kana. Keessumaa jecha gaafa turkiin jettu kaleessa sarras dabalte. Gaafa turkii yeroo ariyama keessa jirtu odoo dhufanii na qabaniyyuu Iyesuus gooftaadha jechaan morma kolaadhaa jette. Achi gaafa turkiitii baatu yoo namni kamillee gooftaa dhiisee ani qofaa koo dhaabbadheen Iyesuus gooftummaasaa lallabaa hafaa jette. Har'as kaleessas isa dabalte. Waan biraan jedhu haasaa sitti hin baayisu awwalee akkan si jaalladhu hin beekta. Gooftaan koo ayyaana siifaa baayisu amma waaqayyo na gargaare siin kadhadhaa. Gooftaan koo ammallee mana isaa keessa jabeessee si haa dhaabu. Obboloonni obboleessa kana barsiisuudhaan gorsuudhaan akka haadhaatti hanqabaa qabuudhaan bira dhaabbattan hundi keessan ayyaanni isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa. Shalom. Nagaan waaqayyo siniif haa ta'u. Eebbifamaa. Baay'ee waaqayyo sin haa eebbisu. Kan kanaan ga'ee isinidha. Waaqayyo gaditti. Akkuma inni amma dhugaa ba'e kana kaleessa waaqayyo waan guddaadha kan inni hojjete karasaa. Kan isin dhibu waan kanaan dura dhugaa ba'ee ture waldaa keenya irratti. Yeroo waldaa ba'u sana dhugaa ba'u anadha. Dhugaa ba'e maaliif namoonni dadhaban jiru asitti. Namni abdii kutan baay'ee jiru. Warri karuma waan adda addaadhaan immoo mana waaqayyoo keessaa ba'anii baay'inaan jiru. Namoota kanaafi humna taataati. Awwalee koo amaariyaa badaan beekoo uumaa tokko rakkoon qabu caccabsi matee dhugaa bahin jedheen. Maaliif namoonni baay'een eddasiiti mucaan kun nu keessatti nuun mataa keenya akka nuyi waaqayyotti jabaannu nu godhee jedhan baay'inaan. Maaliif namni tokko yeroo dhugaa bahu namoota tokko nama tokkoof illee fayyina ta'a. Dhugaan kan waaqayyo nu godhee dhugaa bahuun dirqama keenyadhaan. Maaliif waaqayyo waan guddaa waan inni isaaf hojjeteef gooftaan mucaa kana namni isa barbaade hin jiru. Namni maaliif gubde jedhee waldaa kiristaanaa keessatti dhaqee mucaa kana gaafates hin jiru. Kottuuti pheenxee ta'e kan ittiin jedhee hin jiru. Gooftaa fudhadhu kan ittiin jedhee hin jiru. Waaqayyo nama lapheen qulqulluu siras nama hundaa waamu waaqayyo. Nama lapheen qulqulluu bira dhaqaan. Mucaan kun nama akkuma dubbate akkuma amma dhugaa ba'e sanatti jechuudha. Lafan taanee ture. Nama kaanitu ta'e namni akka nama foonitti namtittiin kun nama taatu inni bira darbinaan. Yeroo baay'eettan wayee kanaatti obboloota koo namichi kun gatiin qabu jedhamu ishee. Baay'ee yeroo baay'eetti namoota keenyaan akkasin jedhan namoonni kun gatiin qabu bakka homaa gatiin qabu jennee bira darbuu hin qabu. Nama kanatti sinnee maal barbaaddaa? Wangeela jechuun wangeela duwwaa miti kan dubbachuun irra jiraatu nuuni. Wanta isaan barbaachisu tokko rakkina isaa sana irratti maal obboleessa koo maal rakkattee kana keessa galte maal sitti hir'ate jennee yoo gallete rakkina isaa yeroo dhaggeeffachaa deemnu yeroo hundumaa namni nama dhaggeeffatu namni nama sana dhaggeeffatu yeroo hundumaa gurra laataaf dhufee akkatti dhuftee jajjabe.